Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya akkam saatii kana keessan gammachuu argachuu kan dandeessu gaafa kaayoo keetiif jiraattedha. Egaa namni tokko gammachuu argachuu kan danda'u gaafa kaayoo isaatiif lafaa ka'edha. Gaafa kaayoo isaatiif jiraatedha gammachuu kan argatu. Egaa hamma kaayoo isaatiif hin jiraatinitti, hamma kaayoo isaatiif hin hojjetinitti isatti gammachuu haa fakkaattu malee gammachuu miti. Egaa akkuma beekamu kaayoo keetiif yoo kan jiraattu taate har'a eessan jira, akkasumas waggaa 3 booda maaliin ta'uu barbaada, eessarran dhaquu barbaada, maalirran ga'uu barbaada kan jedhu, akkasumas waggaa 5 irraa kaayoo kiyya akkamiin godhuu qaba, galmaan ga'uudhaan qaba moo walqixa tokko deemaan jira moo, kaayoo kiyyaaf gaafa jettee kaayoo keetiif hojjechuu jalqabde, gaafa kaayoo keetiif lafa'uu eegalte gammachuun si dhaga'ama. Kanaafuu amma kaayoo keetiif afaan keenyatti akkuma horiiti. Horiidhaan garaagarummaa hin qabdu. Maaliif horiin nyaate dhuge borus arras nyaatee borus ni nyaatee jiraachuu bicha. Kanaafuu nyaannee jiraachuu bicha osoo hin taane kaayoo keenyaaf boruuf maaltu na eeggata? Boruuf arra maaliin godhuu qaba guyyaa arraa kana? Kanaafuu boruuf arra jiraachuudha. Boruuf arra lafaa kaatee kaayyeeffachuudha. Kaayoo keetiif lafa'uudha. Kaayoo keetiif dafqa buusuudha. Kaayoo keetiif duguugamuudha. Yoo kaayoo keetiif laffaatee, kaayoo keetiif dhumte boru gammachuu jiraatta. Kaayoo keetis galmaan ga'uu dandeessa. Hamma kaayoo kee galmaan geessutti lafa'i. Hojjedhu. Abbaan fedhe waan fedhe haa jiru. Ati kaayoo keetiif if duuban deebiin, if duuban laalin. Nama tokko of duuba osoo hin laalle fuuldura kee ilaaluudhaan kaayoo keetiif hojjechuutu sirra jiraata. Egaa akkuma beekamu kaayoon keenya yoo kaayoo keenya san lafa kaannee kaayoo qabaanne gammachuudhaan jiraanna. Abdiin jiraanna. Yoo kaayoo hin qabne akkuma reefu jedhe beelladaadhaan garaagarummaa hin qabnu. Ilmi namaaf beelladaan garaagarummaan tokkoffaa kaayoo qabaachuudha. Ilmi namaa kaayoo qabaachuudha. Ilma namaa jechuudhaaf kaayoo qabaattee yoo deemsa eegalte ilma namaa jedhamta. Yookaan ilma namaa jechuun qofa qomsaa kaachuun ilma namaas hin jechisiisu. Kanaafuu kaayoo keenyaaf hagam takka lafaa jirra. Kaayoo keenyaaf hagam takka dafqa buusaa jirra. Hagam takka dafqa coobsaa jirra kaayoo keenyaaf. Kaayoo keenyaaf aarsaa barbaachisaa ta'e kafallee guyyaa har'aa kaayoo keenyatti gara kaayoo keenyatti imaluutu nurra jiraata. Gara kaayoo keenyatti deemuudhaaf aarsaa hedduu nu gaafata. Namni tokko kaayoo ofii bira ga'uudhaaf wantoota hedduu keessa darba. Egaa wantoota hedduu keessa darbinu kana aarsaa gufuudha jechuudha. Chaalenjii kana mo'annee kaayoo keenya bira ga'uudhaaf jabaachuutu nurra jiraata. Irree godhachuu guyyaa irraa jabaannee yookaan deemnu taate kaayoo keenya bira ga'uu dandeenya. Garuu yoo rafaa jirrate kaayoo keenya dagannee yoo rafaa jirrate sa'aatii humna qabnu kanatti, sa'aatii cabsinee baasuu dandeenyu kana, sa'aatii dhageettii qabnu kanatti hin hojjennu taanaan ani hin beeku waan si quunnamu jechuudha. Kanaafuu maal gochuutu nurra jiraata? Kaayoo keenyaaf dafquu qabna. Kaayoo keenyaaf laffa'uu qabna. Kaayoo keenyaaf itti gaafatamaan mataa keenya. Kaayoo keenyaaf haa jiraannu.